Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilman orang di dunia rajiltan. Aku magartani jattin tuni toko video isi yero lama fawara bajra yero toko le dufne kuma furtami toko fi ibana shantama ya isitre habibi jolle kunoti fatabiterti ma sha Allah daima kuno mana le jiyaterti aku magartani emmo amalle barandawi kirefattete garte namni tokko duga ana magargara yoro nama gargaru kanammo bakka kufe yoro wal kaso akka wa hojjete garte wa tokko isinuda isin illi amma hinta'u yette barandawi kirefatte baranda sanitta garte buna fi wa nyaata waan garagara dalaguuf qophii jirti jecho kanalle agarreera jechoda manalle bakka jolle ofiti shakkita jijjirtirti alhamdulillah is gammade jira sabakiya wallahi bae gammade gaafa sambootteen hunda bochiftee turte haadha abbaalleen qabu agarte ana haadha abbaan qabu jedhee kophaa ta'a duraan garana wanta akka hin jiranii adaa isinuu naaf haadha abbaa jette maal jedhan dura uummata akka illee hin qabu yoo akkana miidhaguuraa malee uummata akkan argine uummata kiyya maal isiniin jedhaan wanti jechu isiniif na hanqata uummata Oromoo naa jiraadha aadaa lammiin kiyya nafaa naa jiraadha anduraadha illee abbaallee hin qabu jedha aadaa isin naafaadha abbaa kunoo gurmuu keessanii ijoolleen tiyya gurmuu keessan naa jiraadha naa ulfaadha guddaa naa jiraadha duraa duubni keessa hundi naa guutuu naa akkasuma haadha abbummaa keessa mudhiftanii tanii ilma Oromoo ijoolleen birrii booda 42 fi dhibba lamaa fooyyina fakkaate birrii san geessine booda birrii kan nam tokko isii maqaa isiitiif isiif galchee jira jechuudha. Amaanaa isii hadha biraan gayaa diqqoo hajaabiraa godhannee jidduun turree waan turreef nuuf folchaa jechaa obboleettiin teena takkallee Ameerikaa irraa 10,000 argite biyyattiin takkallee biyya Arabaati biyya kamiin beeku 6,000 obboleessi keenya tokkollee Awustiraaliyaa na fakkaata maadri birrii hin beekaa inni 10,000 fi 110 birrii 1,000 birrii 5,550 jechuudha. Waliigala birriin kun meeqa ta'a? 32,600 ta'a jechuudha. Amma birriin tun akkana 10,000 asitti illee kunoo 20,000 akkanatti 30,000 kuni 2,200 fi 600 jechuudha. Immoo lakkoofsa bilbilaa illee qabdaami lakkoofsa bilbilaa kee asirratti maxxansinuun namni si bilbiluu barbaade akkasi kunno rakkoon qabu yoo waan tokko rabbi si laaffisee gara manaallee ijoollee illee mana barumsaa galmeessee laamiin jetteerti. Eegalee kana galmeessee isa galmeessiteerti isin galmeessee inni illee bara isin barreessisi akkuma nuun jenne jechuudha. Gaafsan ijoolleen tiyya barachuu qabdi maal jedha amma gammanneerra yoo ijoollee kokkana uffattee kana gurmuu kenna lubu foomina bareedaa kiyya kana amma barsiisee ngale smartii sabaati yaaki taa barumsaan galteeshi habibi kiyya akkasitti amma maal fakkaate dalagaa jabaattee eegalte maali birrii yoo fayyadama hin dhumatti rakkootti deebi'an yoo dalagaa deemte immoo waatu agartee siyoonni jedhan isin waan dalagdu sanii hojjechaachisaa deemte jechuudha. Birrii kana nyaattee amma minasiin jedha jireenya ammaa kana birriin tun baana tajaajila akkasiin dhabu eegale akkasitti jabaatee hojii eegaltaa jechuudha. Lakkoofsa kee asirra kaa'aa fi nam tokko bilbilee si jajjabeessa inshaallah bilbila banatteerta akkaawuntii illee banatteertaani birrii kana asirra galchitaa jechuudha. Achi mee saba kana si jaalatee si birmate kana mee akkamitti ibsita akkamitti maal jettaa mee? Salaam alaikum sin jedha uummata kiyyaa ani haadhalli abbaalleen qabu ana qofa uummatanii du'an. Erga du'an booda handiqee na kiyyeeruu kun ijoollee alhamdulillah ijoollee tiyya bakka naa buuseera rabbiin boodatti ammoo itti uummanni kiyyaa alhamdulillah aniin gammadee qara olii gadi fiigee waa soquuf fiigaa amma kun ijoollee tiyya irra taa'ee midhaan dachaa kun midhaan godhadhee amma fuudhaa fi daa'imman tiyya nyaattee gammaddee kuno galanii keessan dachaadha uummata kiyyaa duuba keessa rabbi naa eegu gammachuu ani gammadee gammachuu dachaa mana keessanitti haafu maatii waatii keessan waliin tura uummata kiyyaa isin jaaladha isin abdadha
bakka fedhe isin abdadhaa hadanaa jirtanii alhamdulillahi rabbil alamin galanni kadhachaati rabbiin kiyyaa kun ijoollee tiyya kun gurmuu isin nyaataa jedhee ragaleessa illee kun ijoollee tiyya isin waliin guddifadhaara jechuudha qara kophaa kiyya ture amma immoo isin waliin guddifadhaara alhamdulillah galanni kadhachaati. Abshir taani qalbiin teetu gammaduu waan guddaadha bira taa'e ummaa ta'e bira lubbuu akkasii qalbiin teetu gammaduu waan guddaadha sii galee amma inshaallah. Lakkoofsa kee asirra goona ilmaan Oromoo babbareedaan qaqqaaliin feestaa kana qabu. Ilmaan Oromoo keessabni kee qaqqaaliin sii bilbilasi jajjabeessa jabaadhu inshaallah abshir siin jedha akkasii kunoo amaanaa teessan biraan geenneerraa akkasii ilmaan Oromoo tiyyaa rabbi sinaa jaalatu ulfaadha siniin jedha galatoomaa atamma akkasumatti akaawuntii kan baafatte? Akaawuntii Oromiyaa Intarnaashinaali baafatte. Intarnaashinaali baafatte? Okay. Inshallah sabakeenna qaalii kabajamaaf jaalatamaa rabbi sirraa jaalatu akka waqa jijjiiratteertii kun bifuma kanaan manallee jijjiiratteertii maashaallah akkasii siniin jedha wallaahi rabbi sirraa jaalatu mana keessan biraan geennee jirraa siin jedha. Silaa osoo teennee buna dhugnee illee jaalanna bunaaf nagaan ulfaadhaa isinillee buna nu dhaabdanii akkas buna nu dhaabuuni ayyee wallaahi. Akkana wallahi ijoollee maashaallah gammachiisi fataayee dheeti yeroo lammaffaa yeroo si agarru bakka hojii keetiitti akka buna si biraa dhuyin abdii qaba of jijjiiruu jiruu ta'e yoo bal'attee dalagataa socho'aa argine baay'ee gammanna si galee ilmi nama hifata rabbi malee jabaadhu abshirishi. Jadiyar kana mai gunjala. Kare salle wajjadde tuma jolle tana kutifadde. Ammalle ummata kiyya rakkisun barbaada. Akkana. Hojjadde jijjiiramu barbaada. Anis nama kiyya garuu barbaada. Ani fakkeenya ta'uu fedha malee. Ani ijoolleen tiyyaallee fakkeenya boruu aadaa fedha malee. Rakkatteetiin agartee namni bakka kufetti wal kaasuun amma nummaan gurdaa humna qabu dargaggeessuun agartu kun agartee yeroo rakkannee namni wal qabu jira. Bakka rakkatanii wal jabeessuun bakka rakkatanii lafa wal qabuun hooma jiru. Garuu namni bakka lafa wal si qabe san ka deemu ka qabu eenyuun lafa wal nama qaban dhadhaabbatee jabaatee ka deemu qabu san abbaadha. Akkas jabaadhu abshir. Hayye. Amiin.